Kiristoos du'aa ka'eera. Humnaa fi aangoo isaa jabaan seexana hidhee Addaamin bilisa baasee nagaa kana booda gammachuu fi nageenyi ta'eera. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan Waaqayyoon kan isin jaalatu isinis Waaqayyoo kan jaalattan maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii akkamiyyoon eegdanii akkam isaati kana eegdanii amiin amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa kan ta'e maqaan gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatitti, Si'oolii irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatitti kan nu fide, inni gaafii keenyaaf deebii kan ta'u, dhukkuba keenyaaf qoricha kan ta'u, eenyummaa keenyaaf bareedina kan nuuf ta'u, maqaan gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee nuti qulqulleettii qulqullummaan dubra dubrummaan fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramii kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa duukawootaa raajotaa wareegamtootaa akka hojii isaanii akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti koorsii keenya kan waliin ilaallu fakkii qulqullootaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa qulqulloota jechuun maal jechuu akka ta'e, fakkii jechuunis maal jechuu akka ta'e, fakkiin kun eenyu akka bakka bu'u kan waliin ilaallu jechuudha. Egaa fakkii jechuun yookiin immoo fakkaattii wanta sanii jechuudha. Qulqulluu jechuun immoo cubburraa bilisa kan ta'e kan filatame kan fo'ame jechuudha. Egaa fakkii qulqullootaa jechuun fakkii isa filatamaa sanii, fakkii isa kabajamaa sanii, fakkii isa wanta xuraa'aa ofirraa hin qabne sanii kan ibsu jechuudha. Egaa fakkiin qulqullootaa ajajaa fi fedha Waaqayyoon kan kaafamuu fi bakka maqaa Waaqayyoo itti dhaamu kan kaa'amuu fi abbaa fakkii saniirraa gargaarsa fi eebba argachuudhaaf kan ittiin fayyadamnu kennaa Waaqayyooti jechuudha. Egaa fakkiin qulqullootaa mana kiristaanaa keessatti biraannaa irratti, waraqaa irratti, carqee irratti yookiin huccuu irratti fi fannoo irratti halluuwwan kan kaafaman bocaa fi suura kan hin taanedha jechuudha. Egaa boonyi dhagaa muka irraa kan hojjetamu sirii diiyaameeshinii yookiin immoo kallattii sadiin kan mul'isudha jechuudha. Egaa suuraan goongaa abbaa sanii fakkaata jedhamee kan kaa'amudha jechuudha. Fakkii kana lamaan irraa addaadha jechuudha. Egaa hundumtuu fakkiin kana lamaan irraa adda ta'anii kaafamu jechuudha. Maaliifii suurawwan wanta sanii bakka osoo hin taane abbaa si'ilicha sanii yookiin seenii qulqulluu saniitiif fakkeeffama jechuudha. Maddi fakkii qulqullootaa maali yoo jenne fakkiin qulqullootaa ushadee kaafamoo madda qaba yoo jenne ilaalle maddanii qaba jechuudha. Fakkiin qulqullootaa maddi isaanii macaafa qulqulluudha jechuudha. Macaafni qulqulluu kakuu haaraa fi kakuu moofaa keessatti waa'ee fakkii qulqullootaa kan keessatti ibsamudha jechuudha. Akkasumas maddi fakkii qulqullootaa akkuma macaafa qulqulluu keessatti ibsamu, akkuma kakuu haaraa keessatti ibsamu, akkuma kakuu moofaa keessatti ibsamu, akkasuma macaafa dhalatoo keessatti kanneen akka qabsuura irratti, kanneen akka dirsaana irratti, kanneen akka sinsikaaraa irratti, kanneen akka raajii irratti barraa'ee jira jechuudha. Maddoonni fakkii qulqullootaa ni arganna jechuudha. Amaloota fakkii qulqullootaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessattis ni ibsama jechuudha. Manni kiristaanaa keenya akkuma yeedalloo sirna ijaarsaa, sirna barreeffama mataa ishee qabdu, sirna fakkii qulqullootaas kan mataa ishee qabdudha jechuudha. Barumsa amantaa kan eegee fakkii qulqullootaa macaafa qulqulluu yeroo gabaabaa keessatti nama afaan garagaraan dubbatuuf al takkaan bakka tokkotti kan ittiin lallabdu kan dandeessu fakkii qulqulluu
qulqullootatiin jechuudha. Fakkiin qulqullootaa waan hedduu nu barsiisa. Fakkiin qulqullootaa obsa nu barsiisa. Fakkiin qulqullootaa jaalala nu barsiisa. Fakkiin qulqullootaa kadhannaa nu barsiisa. Fakkiin qulqullootaa waaqayyo wajjin akka walitti dhiyaannu nu taasisa jechuudha. Fakkiin qulqulleetti Sillaasee waaqummaan tokko ta'uu isaanii mul'isuuf bultoo kiroobeen baatan tokkicha irra kaa'uun sadi ta'uun isaanii kan mul'isuuf manguddoonni sadi kaafamuudha jechuudha. Akkasuma tokkummaa fi sadummaa argisiisuuf sadanuu addunyaa harka isaanii mirgaa irratti akka baatan fuulli sadanuu kallattii tokko otoo ilaaluu qaamni isaanii wal madaalaa ta'e kan kaafame jechuudha. Durii kaasee kan jiraate ta'uusaa kan argisiisu manni Abrahaamitti yeroo simatanitti kan agarsiisu jechuudha. Egaa fakkeenya manguddootaatiin kaafamu jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irraa dubbifne ragaa ni arganne jechuudha. Fakkii haadha teenya qulqulleetti Dubree Maaramii ilma ishee jaalatamaa waliin yeroo isheen kaatu giiftiin keenya karaa mirga taate gooftaan karaa mirgaan hammattee kaatee jechuudha. Kan kaafame jechuudha. Caqasa misirraachoo warqee uffattee gara mirga keenii dhaabbatte jedhu ni arganne jechuudha. Isa kanas faarfannaa Daawit boqonnaa 45 lakkoofsa 9 yoo dubbifne ragaa gaanii arganne jechuudha. Egaa fakkii du'aa ka'umsa gooftaa keenya awwaalcha naabbanaa kafana narraa hiikuu otoo hin jedhin ka'uusaa agarsiisuuf awwaalichi cufamaan fakkii irratti ni mul'ata. Nageenyi akka dhala namaaf kenname argisiisuuf gooftaan keenya uffata adii uffate fannoo harkatti qabatee kan kaafame jechuudha. Egaa fakkii qulqullootaa yeroo hedduu odoo kadhatanuu fi otoo qabsoora isaanii keessatti kan ittiin beekaman kan kaafaman baay'een isaanii ni jiran. Fakkeenyaaf qulqulleetti Arseemaan maaxii qabattee akkasuma fannoo yookiin macaafa qulqulluu qabatanii sadarkaa isaanii argisiisuuf kochoo baatanii kan jiran baay'een isaanii ni jiran jechuudha. Fakkeenyaaf kochoo isaanii baasanii kan baanii jiran fakkeenya yoo fudhanne abbaa keenyaa Abuna Taklaa Hayimaanoot kan kaafaman ni argina jechuudha. Fakkii qulqullootaa kan biraa yoo ilaalle wareegamtoonni yeroo hedduu farda irra taa'uun kan kaafaman ni jiran. Fakkeenyaaf qulqulluu Giyoorgisii, qulqulluu Maarqooriyoos, qulqulluu Faasilaadis akkasuma qulqulluu Minaaseen farda isaanii yaabbatanii kan kaafaman ni jiran jechuudha. Kunis qulqulluu Yohaannis mul'ata isaa irratti loltoonni waaqa keessaa immoo uffata qaccee talbaa adii fi qullaa uffatanii fardeen adii irra taa'anii isa duukaa kan bu'an ni argina jechuudha. Afaan isaa keessaa billaa yookiin immoo albee qaramaa isaan inni ittiin saba waaqayyoo irraa kan ittiin eegu kan kenname ni qabu jechuudha. Inni ofii isaatii saba sana sinqee sibiilatiin ni tiksa. Inni ofii isaatii iddoo cuunfaa wayinii dheekkamsa sodaachisaa isaan kan waaqayyo hunduma danda'u kan dhidhiituuf jira jechuudha. Egaa kun hundumtuu kan raawwatamu waaqayyoodhaan jechuudha. Uffata isaanii irratti akkasuma gudeeda isaanii irratti maqaa mootii moototaa gooftaa gooftotaa jedhu caafamee jira. Akkasuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 14-16 yoo dubbifne ragaa ni arganna jechuudha. Akkasuma barsiisotaa fi beektota qulqullootaa kaabbaa uffata wangeelaa qabatanii kan kaafamanii ni jiran jechuudha. Fakkii ergamoota qulqullootaa hojii raajii hojjetan keessaa inni guddaa kan ta'e kan argisiisu yeroo hedduu kan kaafamanidha jechuudha. Fakkeenyaaf qulqulluu Gabri'eel ijoollee sadan Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'ilii ibidda yeroo baasetti fakkii isaanii waliin ni argina jechuudha. Bifaan yoo ilaalle fakkiin qulqullootaa mana kiristaanaa keenya kan bakka bu'u malee bifni isaanii inni dhugaan kanaadha jechuudha. Kana jedhamee kan kaafame miti jechuudha. Fakkiin qulqullootaa bifni isaa kana jedhamee kan kaafame jechuudha. Egaa asirratti kan kabajaman uffanni lubbuu isaanii kan ittiin argatan malee foon isaanii waan hin taaneef gurraacha yookiin diimaa, furdaa yookiin qallaa jedhamee kan xiyyeeffatame hin kaafamu jechuudha. Qulqulloonni fuulli isaanii geengoo ta'ee goonga ta'uu isaanii kan argisiisu iji isaanii guddatee kallattii tokko ilaaluun amantaa shakkii tokko malee fudhachuu dhiisuu isaanii kan argisiisuun kaafama jechuudha. Egaa shakkitoonni immoo fuula walakkaa ija tokkoon
hammi fuula isaanii xiqqaate amantii hir'uu ta'uu isaanii argisiisuu fi fakkeenyaaf fakkii yeroo duuka bu'oonni guyyaa gaafa kamisaa iccitii qurbaanaa fi kan ittiin argisiisu Yihuudoonni haala kanaan kaa'an jechuudha. Egaa halluuwwanii fi hiika isaanii halluuwwan baay'inaan yoo ilaalle kan itti fayyadamnu gurguddoon isaanii ni jiran jechuudha. Isaanis halluu muraasa isaanii yoo ilaalle halluu cuquliisni ni jira. Akkasumas immoo halluu diimaan ni jira. Halluu adiin ni jira. Akkasuma halluu keelloon akkasuma halluu gurraachi bakka bu'anii ni jiru jechuudha. Halluu magariisni ni jiru jechuudha. Isaan gurguddoo kana jechuudha. Halluuwwan fakkii qulqullootaatiin kaafamu jechuudha. Isaan kana tokkoon isaaniitiin hiika isaanii yoo ilaalle halluu cuquliisni maal mul'isa yoo jenne jireenyi samii qabeenya godhachuu isaanii fedha lubbuun durfamuu isaanii fi kasoomina yookiin gadi of qabinsa qabeenya godhachuu isaanii kan mul'isu jechuudha cuquliisni jechuudha. Akkasuma halluu diimaan immoo maal ibsa yoo jenne wareegamummaa, bilisummaa akkasuma bilisa bakka bu'ummaa fi mallattoo aarsaa ta'uusaa kan ibsu jechuudha. Akkasuma halluu adiin maal argisiisa yoo jenne injifannoo, qulqullummaa fi goonguma kan mul'isu jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 28:3 yoo dubbifne ragaa ni arganna jechuudha. Halluu keelloon maal mul'isa ugaa jenne halluu keelloon gonfoo ifaa kaasuuf kan itti fayyadaman dhugaaf dhugummaadhaan kan dhaabbatan kan mul'isu jechuudha. Akkasuma halluu gurraachi immoo amanamummaa, waaqummaa, dhokataa ta'uusaa, dhiphachuusaa fi du'uusaa kan argisiisu jechuudha. Akkasuma halluuwwan kanneen biroo kan itti fayyadamnu muraasni isaanii keessaa immoo kanneen akka halluu magariisa ni jira jechuudha. Inni kunis immoo haaromuu yookiin immoo laalisuu, fayyina jireenya haaraa akkasuma guddina abdii mul'isaa fi tasgabbaa'ina jajjabina kan argisiisu jechuudha. Akkasumas halluun biraa ni jira kanneen akka halluu warqii jechuudha. Yerusaalem ishee samii kan argisiisu jechuudha halluu warqiin jechuudha. Akkasuma halluun buna fakkaatu ni jira dachummaa yookiin immoo lafummaa duusaa kan argisiisu jechuudha. Fakkeenya manneen kasoomina akkasuma yookiin immoo gadi of qabinsa kan keessatti mul'isu jechuudha. Egaa fakkeenyaaf fakkii haadha keenya qulqulleettii Dubree Maaramii ilma ishee jaalatamaa wajjin yoo ka'u irra uffata ishee irratti kan halluu cuquliisa qabu ni jira uffata ishee irratti jechuudha. Akka ergamoonni samii qulqulluu ta'uu ishee foonii fi lubbuun qulqulleettii fi laftii fi samii murteessuu kan hin dandeenye gadaamessa isheetti kan baatte Aariyaamii lammaffaa ta'uu ishee kan mul'isu jechuudha. Inni biraa jalaan immoo maaltu jira? Diimaan ni jira jechuudha. Irraa yookiin gubbaarra cuquliisa akkuma jiru jalaan immoo diimaan ni jira jechuudha. Uffanni manguddoonni Simoon lubbuu keetirra seefin ni darba akka jedhe gooftaa baattee godaanii hanga qaraaniyooti rakkina guddaa arguu ishee haadha wareegamtootaa kan jedhamte ta'uu ishee kan argisiisu jechuudha. Fakkiin qulqullootaa yoo fayyadamnu immoo egaa nuti hunda dursine fakkii qulqullootaa yoo fayyadamnu mana keenyatti yoo fayyadamnu bakka kadhannaa fi iddoo adda addaa kaa'uu qabna jechuudha. Kanaafuu fakkiin qulqullootaa awwaaraan keessa kaa'amuu qabu iddoo qulqullaa'oo ta'uu kan qabudha jechuudha. Dhuma irratti dhaamsa nuti qabnu karaa fakkii qulqullootaatiin fakkiin qulqullootaa iddoo qulqulluu ta'uu fi fakkiin qulqullootaa haala qulqulluu ta'een kaafamuu kan qabudha jechuudha. Namoonni fakkii qulqullootaa yeroo baay'ee akka salphaatti ilaalanii poostarii irratti fakkii ofii fuula ifaan mul'isanii fakkii qulqullootaa akka fuula ifaatti mul'anne diimim godhanii kan kaasan baay'een isaanii ni jiran. Akkasumas immoo sadarkaa qulqullummaa irra osoo hin gahin akka sadarkaa qulqullummaatitti fakkii qulqullootaa cinaa dhaabbachuudhaan yookiin immoo fakkii qulqullootatirra of buusanii kan kaasan baay'een isaanii ni jiran jechuudha. Fakkii qulqullootatirra barreeffama kaa'uu hin dandeenyu. Fakkii qulqullootatirra suuraa keenya kaa'uun hin danda'amu jechuudha. Poostarii isa hojjennu cinaatti yookiin immoo suuraa poostarichi siirii qulqulloota taasisaniin alatti raawwachuudha malee isarra yoo keenye nuti gaarummaa arganne yookiin immoo obbeessifne inni raawwanne gara cubbuutti deemna jechuudha. Kanaafuu fakkiin qulqulloota iddoo qulqulluu ta'uu fi akkasumas immoo yoo kaafamus bakka bu'aa qulqullichaa yookiin siilii sadii yookiin immoo fakkicha sadii ta'uu kan qabudha jechuudha. Kanaafuu akkanatti kaafamu kan qabudha jechuudha fakkiin qulqullootaa jechuudha. Kanaafuu kakaasee kan jalqabsiise kan xumursiiseef galanni abbaadhaaf, galanni ilmaaf, galanni hafuura qulqulluuf, galanni fannoo gooftatiif, galanni deessuu haadha isaatiif yaa ta'u. Ameen.